ministirii Oromootii jedhanii isin barsiisanii kijjiba waan Oromoon beekuun abadan walitti hin jirtu akka kanaan quba qabaadhaa isiniin jechuudha. Jaatamni waggaa dura kan ture immoo maali kan jedhamutu jira. Abroojii yookiin arroojii isin keessa namni Faqaaduu Waaqjiraa beektan hin jirtu. Amma gosi Faqaaduu Waaqjiraa fa'a arroojii. Boorana keessa arroojiitu jira. Wallagga keessa arroojiitu jira. Arroojiin amma ka Harargeen jedhan kana keessa jira. Lafti arroojiin hin jirre hin jiru. Arroojiin waggaa 300 fi Oromiyaa ka gadaa maqaa isaatiin bahee waggaa 360 ofii bobbaafatee ka dabree ka waggaa itti aanu arroojiidhaa jechaa. Arroojii dura immoo warra maadillee jedhamti jira. Maadilleen kun amma awwaala maadillee Harargee South of Harargee awwaalli guddaan argamee awwaalli kun ka eenyuuti jedhanii Oromoon hin beekuu jedhaniiti inni kan awwaala Somaaleeti jedha. Somaaleenis kanuma keenya. Somaalee waliin bara kana Oromoon addaanuu hin baane. Maadilleen garuu warra gadaa jabee gadaa bulche keessaa isa tokko. Amma maadilleen Dambidolloo jira. Maadilleen jedhan madaallee jedha. Sidaati maqaa namaan isinii hin feesisu sida abroojiidhaaf isinii dha'e madaalleen gosa anaaf dorbii taatu. So madaalleen immoo dur gosa gadaa yayyabdee waggaa 360 bulchiteedha. Seenaan Oromoo kana fakkaataa isiniin jechuudha. Madaallee dura dhittachatu jira. Dhittachi maquma uummataa gadaa yayyabee waggaa 360 Oromoo geggeessee gadaan isa 60 keessaa tokko haa ta'u malee dhittachi kun immoo muka qaalluutiis. Qaalluun yoo qaalluun hin dhiigu beektu miti. Qaalluun hin dhiigu. Qaalluu Oromoon mataa irraan haadhu nama alaa fidanii mataarraa haadan maaliif Oromoon mataa waggaa wal haadullee akka inni wal dhiigsuun fedhan. Yoo gara dura aadaa qabu sana Oromoon dhiiga wal hin buusu. Kanaafuu mataa walirraa haaduun illee ormatu dhufee haada malee laguudha. Wal hin dhiigsu qaalluun hin dhiigu gaafa inni dhiige tokkotu jira. Gaafa waraana tokko irratti inni dhiige muka dhittacha jedhantu jira. Dhittacha kanaan dhiiga ifirraa haqee jedhu.